Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee fi aanaa Kofalee keessatti qotee bultoota nagaa hidhuun jabaate. Jaalsabaafan Waaggaarii dabalata qaba. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee fi aanaa Kofalee keessatti murni hawaasa nagaa qabu nagaa dhorkuun iraarsaa oolu biltsiginnaan hojii isaa ammeenyaan guutee jabeessee ittuma fufuun namoota nagaa hidhee dararaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Akkuma kanaan muddee 14 2025 aanaa Kofalee ganda duwwaa tokko keessaa namoota maqaan isaanii Abuutee Kadir Waaqoo, Maammaa Qaasim Naadoo fi Abdurrahmaan Aadam kanneen jedhaman mana isaanii keessaa qabuun chuma ganda duwwaa lama keessatti hidhuun maatiin dhaqee akkan ilaalle dhorkuun mana qophaa keessatti iraarsaa jiraachuu jiraattonni dabaluun ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Shaashamannee ganda 81 keessatti namoota hedduu hidhuun iraarsaa kan jiran yoo ta'u namoota maqaan isaanii Aamaan Nuuree Waaqoo fi Abdii Imaamiyyoo Immaatoo jedhaman ganda Goondee Qarsoo irraa qabuun gandicha keessatti hidhanii dararaa akka jiran jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoonni kanneen yakka tokko hojjetanii kan hin qabne yoo ta'an sababa isaan Oromoo ta'an qofaaf Oromummaa isaanii ni yakkanii gocha gara jabeenyaa hedduu irraan ga'aa kan jiran ta'uu fi maatiin kunneen ortee abbaa tokko ta'uu jiraattonni himuun midhaan isaan qotanii ga'uuf dhiyaates biltsiginnaadhaaf akka galu jechuun miliishota gandichaa ilaalchisaa kan jiran ta'uu jiraattonni itti dabaluun ifoomsaniiru. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti saamichi waraana gabroonfataa piippiin jabaachuun dhaga'ame. Jaaleeraan gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Baalee Lixaa aanaa Dinshoo gandoota hunda keessatti murni Empaayer Itoophiyaa kufaatii jalaa baraaruuf hawaasa nagaa fi jiraattota dararaa jiru caasaalee isaa bubbaasee maatii qabsaa'otaa bakka isaan jiranitti hordofuun mana hidhaatti guuruu akkasumas namoota saba isaaniif quuqama qabu jedhanii yaadan adamsuun mana hidhaatti darbachaa akka jiran jiraattonni onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Onicha keessatti sochii tibba kana bifa adda ta'een caasaaleen bilxiqinnaa raawwachaa jiran hedduu yaaddessaa akka ta'e jiraattonni himuun maqaa maatii qabsaa'otaa fi ati mormituu bilxiqinnaati jedhuun namoota nagaa hedduu irratti miidhaa jabaa qaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni bakkichaa ibsaniiru. Hawaasa nagaa irratti xiyyeeffate akka bu'aa siyaasa isaatti herregachuun dararaa garaagaraan uummata miidhaa kan jiru Abiy Ahmed qe'ee Oromoo gooluuf guyyuu sagantaa baasuu maatii namoota isa irratti fincilaa fi diddaa geggeessan adamsee ajjeesuu hidhuu reebuu fi saamicha qabeenyaas irratti raawwachiisaa jira. Kibba lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaa keessatti waraanni murna bilxiginnaa horii uummataa uffachuun dhaga'ame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Kibba lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaa ganda Kaawwaadhaan gaggootti horii baay'inni isaa 13 ta'e farda tokko waliin kara jabeeyyii loltoota murna biltsiginnaa kanneen naatoo namummaa hin qabne sababa ilmaan keessan qabsoo bilisummaa Oromoo kan naabaa waboon durfamu keessa jiru jedhuun hawaasa jalaa akka uffatan odeessi gamasiinuu qaqqabee ni ifoomsa. Abbaan qabeenyaa loowwan jalaa uffataman kunneenis obbo Biraanuu Abbaa Asaffaa kan jedhaman yoo ta'u loon 13 sababa ilmi isaanii Asaffaan miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo ta'eef jalaa uffatanii jiru. Guyyuma kanas farda tokko obbo Mallasaa Tolasaa jalaa uffachuun ibsameera. Taateen saamichaa kunis jimaata darbee gaafa muddee 19 2025 waggaa ta'u waraanni saamicha maatii qabsaa'ota irratti raawwatan kunneen ammoo aanaa Qarsaa Maallimaa irraa akka bobbaafaman jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Matakkal aanaa waan baraa keessatti waraanni faashistii PP uummata nagaa ajjeesuu qeerraa buqqisuu fi saamuu jabeessee itti fufe. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Matakkal aanaa waan baraa ganda wagdii keessatti muddee 19 2025 hidhattoonni PP nama maqaan isaa Tamasgeen Gammachuu jedhamu abbaa maatii kan ta'e yakka tokko malee sababa dhiigan Oromoo ta'e qofaan haala suukanneessaa ta'een ajjeesuu maddeen keenya bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti dubbatan. Akkasumas ganduma kana bakka bishaan buufaa fi dugdaa goosuu jedhamu keessatti muddee 19 2025 irraa eegaluun hawaasa nagaa maqaa woboodhaaf soorataa fi odeessa kennitu jedhuun reebicha hamaa irraan gahuun qe'ee isaanii irraa buqqisaa jiraachuu fi dirqamaan naannoo sana buufachuun nyaata nuu kennuu qabdu jechuun hiraarsaa akka jiran maddeen keenya qabatamaan addeessaniiru. Akka jiraattonni bakkichaa nuuf ibsanitti ganda wagdii kana keessatti saamichi daangaa hin qabnee fi qe'ee irraa buqqifamuun bifa addaan tibbana hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiru
hordofuun namoonni hedduun godaanuu fi achi buuteen isaanii dhabamu ONM itti himan. Waraanni Biltsiginnaa uummata Oromoo godina Matakal keessa jiraatu irratti yeroo hedduu irra deddeebin maqaa hidhata woboo qabdu jedhuun ajjeesuu, saamuu fi hidhutti dabaluun qe'ee isaanii irraa buqqisuun tooftaa lafa Oromiyaa dhiphisuu akkasumas uummaticha xiqqeessuu jedhu hojiirra oolchaa jiraachuun ni beekama. Hawwiin niwukilaaraa Jaappaan gatii kamiinuu dhaabbachuu qaba jetti Kooriyaan Kaabaa. Jaaliyaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Kooriyaan Kaabaa dilbata kaleessaa hawwiin niwukilaaraa Jaappaan gatii kamiinuu ittifamuu qabaa jette. Kunis erga qondaalli Tookiyoo tokko biyyattiin meeshaa atoomikaa qabaachuu akka qabdu yaada dhiyeessee booda. Deebiin Pyongyang kan kennite erga qondaalli waajjira muummicha ministeeraa keessa jiru maqaan isaa hin ibsamne kun kamisa darbe Kyodo News wabeeffachuun meeshaa niwukilaaraa qabaachuu qabnaa jedheen yaada jedheeti. Qondaalli kun imaammata nageenyaa Jaappaan qopheessuu keessatti hirmaachuun isaanii gabaafameera. Gabaasni Kyodoos madda kana wabeeffachuun akkas jedhe. Dhumarratti barbaachisummaa isaa yeroo ibsu ofuma keenyaa qofa irratti hirkachuu dandeenyaa jedheera. Pyongyang dubbiin kun Tookiyoon sarara diimaa bira darbee hawwii meeshaa niwukilaaraa qabaachuuf qaban ifatti mul'isaa akka jirtu agarsiisaa jetteetti. Yaaliin Jaappaan niwukilaaraa hojjechuuf gootu dhala namaatiif balaa guddaa waan fiduuf gatii kamiinuu ittifamuu qabaa jechuun daayirektarri Inistituutii Qorannoo Jaappaan ministeera Haajaa Alaa Kaaba jala jiru ibsa tajaajila oduu giddugaleessa Kooriyaa seeraa dilbata kaleessa kennaniin dubbataniiru. Kunis ibsa dogongoraa yookaan of eeggannoo malee dubbachuu osoo hin taane hawwii Jaappaan yeroo dheeraaf meeshaa niwukilaaraa fayyadamuuf qabdu ifatti kan calaqqisiisuudha jedhan qondaalli Kooriyaa Kaabaa maqaan isaanii hin ibsamne kun. Qondaalli kun itti dabaluun Jaappaan meeshaa niwukilaaraa yoo argatte biyyoonni Eeshiyaa balaa niwukilaaraa suukanneessaan akka isaan mudatuu fi ilma namaa balaa guddaatu mudataa jedheera. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Yunis Pyongyang meeshaa waraanaa niwukilaaraa ishee akka qabattu yoo hayyamame Waashingiteen waliin mari'achuuf banaa ta'uu dubbachuu AFP'n gabaase. Godina Baashaggar magaalaa Adaamaatti murni Biltsiginnaa dargaggoota humnaan mooraa leenjiitti guuruu jabeessanii itti fufan. Gabaasa qindaa'ee kennaa saba. Godina Baashaggar magaalaa Adaamaatti murni Biltsiginnaa dargaggoota humnaan mooraa leenjiitti guuruu jabeessanii akka itti fufan jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma olitti eerameen murni Biltsiginnaa kan warraaqsa ilmaan Oromoo butuun gara aangoo siyaasatti ol ba'e magaalaa Adaamaa kutaa garaagaraa kanneen akka Daraartuu, Ganda Gaaraa, Boolee, Amadee, Firaankoo, buufata konkolaataa haaraa, Poostaa, humna ibsaa, Piikook, Ganda Haaraa fi kutaalee biroo keessatti dargaggoota hojii guyyaa kanneen akka daandii fi ijaarsa manaa irratti bobba'uun ofii isaanii fi maatii jiraachisan jaleewwan Biltsiginnaa jala kaa'uun karaa seerii bahinsa isaanii hordofuun torban kana keessa walitti fufiinsan bakka kolleejjii Harraambeetti walitti kuusuun galma abbaa gadaa irraa konkolaatan gara mooraa leenjii waraanaa kaaba Empaayerattiitti kan argamu Bir Shalaqootti ergaa akka jiran qaamni maqaa isaa kaasuu hin barbaanne keessaa miliqee kan ba'e ONM'if addeesseera. Dargaggoota kanneen keessaa maqaan isaa Fiqaaduu Gammachuu jedhamuu fi hiriyoota isaa waliin bakka ijaarsa manneenii naannoo Piikook jedhamu irraa kaabineen Biltsiginnaa bulchaan Baashaggar Abbaabuu Waaquu milishootaa fi jaleewwan bobbaasuun dargaggoota hedduu fayyummaa isaanii meedikaal egzaamineeshin osoo hin mirkaneessin dirqamaan guuranii lola ilmaan Oromoo hin ilaallannetti fe'aa akka jiran keessa beektonni sirnichaa addeessaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Coomman Guduruu keessatti waraanni Biltsiginnaa saamichaa fi hidhaa hawaasa nagaa irratti raawwatu jabeessuun dhaga'ame. Jaalaqaban Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Coomman Guduruu gandareef gannee keessatti muddee 21/2025 waraanni faashistii PP maatii aadde Baacanii Baayisaa jalaa loon saamuun intala isaanii shamarree Caaltuu Dhaabaa jedhamtu qabuun fuudhanii deemuu jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himan. Akkasumas jiraattuudhuma gandichaa kan taate harmee maqaan ishee Birqee Iddoosaa jedhamtu qabanii fuudhanii deemuu fi horii ishees jalaa uffatanii deemuun barameera. Haati kun tuttuqaa siyaasaa kamiyyuu irraa bilisaa akka taatee fi badii tokko malee ishee qabuu fi horii uffatanii deemuu maddeen keenya bakkichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf ifoomsaniiru. Akka jiraattonni gandichaa jedhanitti maatiin kun abbaa maatii kan hin qabnee fi maqaa ilma keessantu bosona jira jedhuun aadde Baacanii Baayisaa fi ilma isaanii Lataa Dhaabaa kanaan dura qabanii hidhuun qabeenya isaanii saamanii akka turanii fi amma immoo Dhaabaa itti dabaluun hidhuu fi loon ishee haftees saamuu warraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Warri Biltsiginnaa tarsimoo sabni kamiyyuu yoo humna guddaa irratti
baasee duggaa sanyii fi saamicha irratti raawwachuun dinagdeen dadhabsiisee gabrummaa yookaan harka kennachiisuuf waggoota 8 uummata Oromoo irratti gochoowwan kana walitti fufiinsaan raawwachaa jiraachuun ni yaadatama. Ergamtoonni bilxiginnaa Arsii ba'aa aanaalee garaagaraa keessatti uummata dararuu hammeessuun ifoome. Jaalamansiis Kaayyoo dabalata qaba. Godina Arsii ba'aa aanaa Siree ganda Kolobaa Hawaas keessatti shiftonni biltsiginnaan qawwee itti hidhuun uummata keessa bobbaasee loltoonni PP muddee 18 2025 namoota hedduu qeessanii keessaa qabuun mana hidhatti guuranii garmalee reebaa turu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsaniiru. Namoota haala kanaan qabamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran keessaa muraasni maqaan nugee Abbaatee Haajii Qaasuu, Abbirruu Haajii Waasuu, Jamaal Nuurseen, Gabbii Dhaddachaa fi namoota maqaan nuun qaqqabin hedduu ta'uun ibsameera. Oduu biroon immoo godinichuma aanaa Leemmuu fi Bulbuloo magaalaa Boqojjii keessatti murni biltsiginnaa maqaa gibraa deeggarsa raayyaa ittisa Itoophiyaa fi nyaata milishaa jedhuun qabna olii irraa guuraa jiraachuu ifoomeera. Haaluma kanaan loltoonni biltsiginnaa kunneen magaalaa Boqojjii keessatti ji'a tokkoon manneen jiraattotaa irra imaluun qarshii 10,000 hawaasa irraa guuruu fi yeroo maatii mana dhaban ijoollee xixiqqoo mana hidhaatti guuruun maallaqa 10,000 irraa fudhatanii hidhaa irraa yaasaa akka jiran jiraattonni ibsaniiru. Akkasumas muddee 9 2025 irraa kaasee hanga gabaasni kun qindaa'utti nyaataa fi dhugaatii milishaa deeggarsa raayyaa ittisaa jechuun qarshii 5,000 hanga 10,000 dirqisiisanii funaanaa akka jiran gabaasaan nu qaqqabanii addeessa. Taateen kun yeroo ammaa kana qofa kan raawwatame osoo hin taane ji'a tokkoon deddeebiidhaan kan mul'atuu fi guyyaa gabaa magaalichaa keessa socho'uun hawaasa gandoota baadiyyaa irraa dhufan hunda maallaqaan barbaadan gaafachuun irraa guuraa kan turan ta'uu jiraattonni ibsaniiru. Lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti ijaarsa koriidarii jechuun manneen uummataa diigaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsan guutuu gabaasichaaf jaalsa baafawwaa gaarii. Godina lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo magaalaa Ayiraa fi gandoota magaalichaa garaagaraa keessatti murni faashistii biltsiginnaa maqaa misooma koriidarii fi bareedina magaalaa jedhuun manneen jiraattotaa beenyaa tokko malee diigaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Murni faashistii biltsiginnaa sababoota garaagaraa qopheessee jireenya dhala namaa mancaasaa kan jiru yoo ta'u muddee 20,2025 mana uummanni dafqasaa itti lolaasee ijaarrate faltii seeraa tokko malee aangoo isaaniitti dhimma ba'uun jalaa diiganii uummata jireenya gadadoof saaxilaa jiru. Saba isaaniif naasuu tokko kan hin qabne ergamtoonni aangoo nam-tokkee utubuuf halkanii fi guyyaa ifaajan heeraa fi seera jiru daandii irraa maqsuun akka fedha isaaniitti hacuucanii bulchaa akka jiran dubbatu. Kaabinoonni sirnichaa dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuudhaaf waan hawaasa tajaajilan fakkaatanii sabicha gidirsaa akka jiran itti dabaluun dubbatu. Akka jiraattonni haala nageenya isaaniif maqaan isaanii akka hin dhaamne yaada isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsanitti waggoottan 3 oliif ijaarsa seera qabeessan taaneen qabeenyaan keenya diigamee manca'aa tureera. Garuu wanti nuuf kaffalame hin jiru. Ammas dararriin kun nurraa dhaabbanne jechuun miira gaddaan yaada isaanii dubbatu. Murni akka baduuf jedhu amanee jiru ofiis badee uummatas balleessuuf murteeffate. Gochaawwan seeraan alaa kutaalee Oromiyaa maratti waraana isaa bobbaasuun impaayirattii irratti gubbaa hanga jalaatti ijaarsa tolfatanii dhala namaa rakkoo amaaf saaxilaa jiraachuun isaanii dhugaa mul'ata. Falasxiinonni 18 erga dhukaasi dhaabbatee jalqabee gamoo Gaazaa caccabee keessatti argaman jaal erboo dhugaa dabalata qabdi. Yoo xiqqaate hanga ammaatti lammiileen nagaa 18 erga ji'a lamaa oliin dura dhukaasa dhaabuun jalqabe gamoowwan haleellaa Israa'eliin miidhaman irratti kufuun du'uu isaanii ministeerri biyya keessaa Gaazaa kaleessa ibseera. Ibsi ministeerichaa akka jedhetti sanbata darbe naannoo Sheek Raaduwaan magaalaa Gaazaa keessatti gamoon miidhame kufuu isaatiin namoonni 4 lubbuu isaanii dhabaniiru. Kunis onkololeessa 10 hanga 18 irraa eegalee namoota gamoo keessatti ajjeefaman ni hammata. Erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun hojiirra ooleas Gaazaa hedduu keessatti gamooleen miidhaman 46 jiguu ibseera. Meeshaaleen ijaarsaa Gaazaa deebisanii ijaaruuf akka galuu fi namoota nagaa buqqa'an 10,000 lakkaa'amaniif gaaddisa akka ta'uuf Israa'el akka hayyamtuuf hawaasni addunyaa tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu ministeerichi waamicha dhiyeesseera.